saatiin faayida haja ittiin badhaate warreetiin haatini babbaan baraqaa ijoollee kana barsiifatuutiin taaja kaasii akka kan biyya addunyaa kanaa uumite bar taaja akkatti laasiqiyaa fi wanni adda addaa irraa killimaata jannata keessa badhaata rabbiin kan warra qaraasifate malee naa biraatiif taaja saniin keenya jechuudha. Kanaan beekamanii jira guyyaa qiyaamaa namni ilmaan barsiifate jedha. Ummata kanaaf warri qaraasifatanis quraana akka isaan kitaaba qaraan godhaa malee mana ta'aniituma garaabuma jala osoo beekanu harree qabaniituma caa osoo jedhanu gaddoo daaloo kanatti meelii jalaatiin jalaan qallatti yaa ummata islaamaa. Wallaahi kun kasaaraadha. Ijoolleen quraana qaraate kaatee caa jiraa garaabaa jala harree qabdee jala fiiguun halaama rabbii xiqqeessuudha ummata islaam. Eega quraana qaraatee ijoolleen firii godhatudha. Halaama rabbii eega qaraate bakka gahuudha. Wallaahi harree oofuun isin abbootiidha maal dheede barnoota irraa isin kuta jecha garaabaa jala fiiguun isin abbootii maal dheede barnoota irraa nama kuta jechuudha. Kanaaf garaabaaf wanna adda addaa jala osuma fiigu ijoolleen maallaynis illee wallaahi barakatu obboleeyyan islaamaa. Garii inni bobbaa'isu kun dhorkatee jennaan fa'a kan qabbanaan halkan nyaata dhiifte ijoolleen keessan ala osoo bultuu kan jechaan maallaqa niiraa tokko duwwaa adda jennaan harka qullaa isinitti galtu hin jirtu jedhan. Way uffata bitaatti way makiinaa bitaatti niiraa bobbaatu kana hangas barree nafiin qabdu jechaan. Kanaaf jennaan irra guddaan meeshaa caal meeshaa rabbii baratuun ummatan islaamaa. Kanaaf jettanii garaaguma jala osoo fiigdu ijoolleen keenya keessatti isinillee kaddamtee sawaaba argataa hin jirtu jechaan. Maaliin isin kaddamtee sawaaba argata? Qadrii aadaa abbaa hin beektu yoon baran. Booda isin dhawuttuu deemti. Booda mancaa isinitti fudhattee isinitti fiiguuf deemti. Yoo jalli narratti guddatte jettu. Yoo osoo ilmiin baratin akka kanaan garaaguma jalatti fiixa baatee akkasiin bakka daldalummaa keessa wallaahi dalagatallee dalagattu bar. Booda jechaan haadhaaf abbaa deebiftee rakkiftee rakkinni isaanii isinumatti galee jennaan wajjin hin cinqamtan jechuudha. Kanaaf jenna yaa ummata islaam wallaahi ilmi rabbii baratuun duniyaaf akiraallee miidhagina guddaadhaa shillimaata guddaa siinaa guddaadhaa kanallee haadhaaf abbaallee rabbi haa barsiisu. Rabbi isinillee warra barsiifatee guyyaa qiyaamaa taajii kaafu rabbi isin haa godhu. Warra qaraasifateef warra qaraasifatinillee hundumaa'uu ilmaan keessan ilmaantiin rabbi isin haa godhu. Barnoota diinal islaam irratti rabbiin ilmaan keessan isin haa kaasu. Kan qaraan kana immoo akkatti nu gammachiisan rabbi akiraa jira haa gammachiisu. Barnoota duniyaaf akiraatti jira fayyadu rabbi haa godhu. Wallaahi quraan akkatti gaa ijoolleen haafiza taate akkatti nurratti qaraate kaate booda jechaadha bakka iyyaalummaatiif bakka duuriyyummaa safara keessaa qarree jechaadha gaa diggalaa jechaadha gaa akkatti qooqee ganda keessa fiigu akkasitti jimaa boqoo guuttattee jechaadha yoo kanumaan fiixa baateera kana boodaan jechaadha bakka hin taane munkara adda addaa bakka adda addaatti yoo argamu xiqqeenya guddaadha yaa ijoollee warra qaraatanii wallaahi ijoollee hamma akkatti qaraatanii kaatanii masjida rabbii keessa dhaabattanii kaatanii quraana nurratti akkana qaraatanii kaatanii yoommoo bobbaani jechaadha as deemtu kun isin fudhattee bobbaa kana jala deemtee kasaas wallaahi duniyaaf akiraa jiruun kan kee baddee obbeek ijoollee atillee eega bakka quraana kana dhaabbatte garuma kitaabaa yaale kitaaba dhaquu yaale bakka majlisni dhaqu jiru dhaquu yaale bakka kunoo baddee isaa ni jira waacuu ni jira yoon fagaatu haadhaaf bakka yarraa yoo jedhe hirna ni jira haramayaa ni jira ilmi rabbi bajee kunoo asillee sheekaamusillee ni jira rabbi nuuf adeebisu. Kanaaf gara sayyaadhi yaa ijoollee asillee yaa haadhaaf abbaa isinillee gara kanatti gara ilmi kanatti oofuu yaalaa malee ijoollee jechaan osoo ishiin jechaadha wannuma adda addaa muka adda addaa osoo dhooftu osoo ganda keessaa jechaan nama haasaa gootu ilmi barattee kaate osoo garaabaa jala fiidu umuriin ishiidha akkasitti qisaasan ta'in yaa obboleeyyan islaamaa warra ijoolleen qisaasa taatu rabbi nu jalaa hin godhin. Akkaraan kana qiraatii isaanii ka bu'aa qabu rabbi nuuf haa godhu. Qiraatii bu'aa qabdu rabbi nu haa godhu. Warra illee jechaadha tokkoon keessan ilmaan keessan daa'ii muslimtootaa ta'u rabbi isin haa godhu. Daa'ii muslimtootaa rabbi isin haa godhu. Wallaahi ka barattee laa biyya aalamaa muslimtootaa baaf lixatti wallaahi ijoolleen keessan ka akkasitti laa wallaahi biyya irratti daa'ii taatee baatee ilmi of fayyaddee isinillee gammachiiftee haadhaaf abbaa fayyaddeera. Hawaasa muslimtootaa ganda kanaa fayyadee baaf lixatti immoo hawaasa muslimtootaa fayyaddu rabbi nu haa godhu. Amiin. Amiin. Kaaka barattoota keenya kaaka wasiiroo kaaka jechaadha farihaanoo warra toofiqoodha Muhammad aboo guutuu isaanii kaaka munawwarooti rabbi jira haa milkeessu. Jedhillee hawwiin keenya ilmii qabna ammallee yuunivarsiitii kana baratu wajjiniin
ilmiin kana akka nuuf kennamutti nu godhaa jedhanii himatan aboo ilmii kana ilmii guddoo rabbi haa kennuuf egaa biyya sanitti illee anillee ilmiidhaan dhaqee biyya san hokkan seenee jedhee akkan ilmiidhaan biyyattii san qajeelchu jira badiriinis aboo sallee rabbi akkasuma haa godhu boo biyyattii san jechaadha naayiroobii raaf ameerikaa hoggacee illee wallaahi daa'ii muslimtoota rabbi isaa godhu daa'ii muslimtoota rabbi isaa godhu daa'ii muslimtoota rabbi isaa godhu shariika illee shariika hamaa gamaa fi gamanatti illee rabbi ittiin qabeen shariika khayrii isaa isa dhorku rabbi ittiin qabeen bar namni shariika khayrii isaa nama dhorku yoo namatti godhamee jedhe obboleeyyan keenya bakka khayriitiin nama hin ga'u numaraa'u shariika gaarii rabbi nutti haa godhu saahiba diin rabbi jaallatu ka quraana jaallatu ka hadiisa nasaruu jaallatu rabbi nutti haa qabu tokko tokkoon keenya saahiba quraanaa rabbi nu haa godhu haalii tooyidaa rabbi nu haa godhu haalii quraanaa rabbi nu haa godhu abboo barattoota keenya rabbi nu haa gammachiisu darasoota keenya rabbi nu haa gammachiisu boo shabaabata hunda keessa jirtu wallaahi warra qarootiin jedhallee qiraatiitti rabbi nu kaase rabbi nu haa gammachiisu warra ijaara gaajiruu alaa fi manaan illee ijaaramu rabbi nu haa godhu komponeessi keenya manguddoon keenya illee warra diiniif duniyaadhaan taqwaaf imaanan barakaa diina ideetii warra guddina duniyaa fi ilmiitiin illee beekame rabbi nu haa godhu abboo shabaabaas keessa jirtuuf daa'imaas keessa jirtu khayrii imaanaaf taqwaa rabbi nu fayyadu manguddoos keessa jiru konfoleessaa keessa jiruun hawaasa guutuu keessa warra milkaa'u rabbi sinaa godhu hawwanas keessa jiranu shamarranas keessa jiranu illee diinii fi taqwaa rabbi jira seensisu abboo warra as dhufuuf illee osoo hawwii qabanu maaniyaa ta'an rabbi maaniyaa irraa adeebisu rabbiin bakka khayrii kana jira haa fidu hawwan keessaayis egaa shamarran keessaayis dardara keessaayis konfoleessa keessaayis manguddoo keessaayis hawwii nama hedduutu ni qabda as dhufuudhaaf jedhanii himatanii jiranii waan jala dhorkusan nafsiyyaa fi sheexaanitti bobba'ee zabanyaa gooddinyaa hamaallee kan nafsiyyaa jala deemee bakka khayrii kaa dhufuu irraa dhorku rabbi jala irraa deebisu gooddinyicha illee rabbi waliin sirreessee rabbi masjida nuuf hanafu aamin aamin yaa rabbi nu wakkalame kaane kaanu bakkalame ati nama wakkalamna muraada ga'uu namame ati